في الرفسوتها يوتيوب channel سكاريتو بجرجرتو بكجرتنيتي نجنيتي أدوني رامدتي سناجيتو اسمين جدا إيجان وروني يوتيوب channel سكاريتي فاراتاتن يوتيوب channel سكاري سبسكرايبي لايكي قطودا ماتي نفتان سنين جدا ماتين كيامو أردي بيدا بغي نيغان مسيني ويلكام سنين جتاتي سون إيجان رامال قبضيتين دفه وان دربي كان كيسا دي ماماتين جرو قبضيتين دفه hagar mati akka hordoftanii fi akka irraa buhartanii fi akka itti irraa gammaddan abdiin isinirraa qaba. Yeroo hunda siyaasaa fi cinqiidhaan mataa wal garagashineeti jirra. Egaan yeroo tokko tokko boqachuu fi yeroo tokko tokko qoosuun egaan hinuma jira. Kanaaf iyyuu mee har'a qoosaa gabaabduu akka isinirraa bashannantanii fi akka isinirraa kofaltan qabadheetiin dhufee hagarmaatti akka dhaggeeffattan abdiin isinirraa qaba. Kanaaf har'a maal qabadheetiin dhufe akkuma beekamu loqonni kutaa Oromoo kutaa 11 keessa loqonni kutaa tokko keessatti waa biraa kutaa tokko keessatti immoo waa biraa ta'uu danda'a. So kanaaf iyyuu mee gaafiif deebii yeroo darbe keessatti yookaan interview yeroo darbe keessatti godhame keessa social media kan irra oofamee kolfaatii kun itti aaraa kun itti kolfaa kun immoo maaliif akkana jettee jechaaniti deemamaatii jira jechuudha. Innis maalidha? Dubartiin tuni akka naannoo isheetti yookaan akka biyya isheetti jechi kun jedhamuu danda'a. Akka naannoo keenyatti illee ni jedhama jechuudha. Fakkeenyaa akka naannoo Shawaa Kaabaa naannoo Salaaleetti ni jedhama jechuudha. Jechi kun jecha ishiin jette kanallee irra deebi'ee jechuu hin barbaadu jechuudha. So kanaaf iyyuu akka kutaa biraatti yookaan akka kutaa Baalee Arsii Walloo Wallagga keessatti akka jedhamutti immoo waa biraati. Kanaaf isheen garuu kan jette jecha kana naannoo isaaniiti yookaan boota isaaniiti wanta kana jecha kana jedhama malee waa biraa fi miti kan jette. Kanaaf iyyuu wanti ishiin jette kana immoo dhaggeeffadhaatoni walitti deebina. Dhugaa dukkan muxxee jedhama. Akka looga Oromoo biraatti hiika biraa qabaachuu naannoo sanatti hin qabu. Dukkan muxxee inni jedhu dhagaa dhedheertuu jiradha. Dhagaa qaqallattee. Hordoftoota kiyyaa kidoom akkuma dhageettaniitii jirtanii. Qabsoon Oromoo maaliif deemuu dide? Yeroo isiin argatta gaafa hidhaa kana ta'e maal inni ka jedhu duubatti deebitee ilaalta. Amma gaafa dargii Daawud Ibsaa hidhaa cabsee badeedha. Dargii harkaan namni badee isa malee hambiraa jiraa yoo gaafa hin gaafadhu hambiraa nyaata. Akkamitti badee namni kun fayyadu? Daawud Ibsaa nama 9 wajjin summii nyaatee inni kophaa hafee. Eessuun deebisee ilaaltan tireeti. Dubbiin akkana taate namummaan summii jara nyaachisee isa ta'e innaa fayyadu. Ogeessota dirree waraanaa irratti bobba'an kanaaf badhaasa akka addisuun jedharree guddaa miti qarshii miliyoona birrii kana sirriitti hin beekonni. Egaan hordoftoota kiyyaa kidoom akkuma dhageettaniitii jirtanii baay'ee nama bohaarsa, baay'ee namatti tola, baay'ee nama hawwata. Nuti irraa kofallee irraa itti bashannanne isinis illee irraa itti akka bashannantan abdii isinirraa qabna. Akka irraa qoostanii fi akka irraa kofaltaniif malee akka waa biraatii fi miti. Kanaaf iyyuu qoosaalee hedduu garaagaraatii jira. Gidduu kana keessa immoo yookaan torbee kana keessa immoo wantoonni sooshaal miidiyaa tiktokii tana irra deemamaa jiru wanta nama ajaa'ibu. Wanta hedduu nama kofalchiisudha. Kana callaa miti waa hedduutu jira. Waa hedduu kana immoo wanti irraa sammuu namaa bohaarsuu fi yeroo baay'ee waa'ee siyaasaa dubbanna. Waa'ee siyaasaa gabbaanee haasofna dubbanna. Yeroo tokko tokko immoo sammuu ofiitiif raahaa gochuu yookaan bakka sammuu ofiitiif bashannana gochuun kanuma jirtudha. So kanuma isiniin jedha. Warri YouTube channel kiyyaaf haaraa taata YouTube kiyya subscribe like gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo galatoomaa isiniin jedha. Galanni keessan bilisummaa isiniif haa ta'u isiniin jechaati. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Bye.